سجلوا بس لا تسجل سجلوا واقعيو إلى إجولين كنا واقعيوتي أنا قلت جونيش هو إننا ما فكرنا الرنيبيا إلى إجولين كنا واقعيوتي أنا قلت جونيش هو إننا ما فكرنا ilman dan gabungan dan godatan akan iya harka jagna ke sejiruti namni warra akan iya kana managutat hagaman isan lafaya inti kino tasani wajini yoro wal ittifalman iye nasfamani amen David makaganati wanti barti sumandi yoro ba yunti sero dole na kanan nujel ijoollee kan namaaf kennu waaqayyo kan namaaf kennu ijoollee gabaadhaan bituun hin danda'amu yookaan wayii jijjiiraadhaan fiduu hin dandeenyu ijoollee kan gadameessa haala keessa kaa'u kan eebbisee namaa kennu uumaa isa ta'e waaqayyo tokkicha kanaaf mata duree irratti gabaabsee dubbachuu barbaade isinis yaadatti dabalaa deemtu waan ta'eef akka barumsaa kana namaafisi ijoollee waaqayyo nuuf kenne akkaataa sagalee waaqayyootti guddifachu waan kana baay'ee deemnee dubbataatu ijoolleen kan namaaf kennu eebbifne abee jedhamu keessa waaqayyo namaa kennu ijoolleen kenna waaqayyoo eegalee booddee kan isinitti na dhaggeeffadhaa ijoolleen isin qabdan adaraa waaqayyo isin kennedha maal isin wayii jettan gara keessa ol kaasaatti ijoolleen adaraadhaa jedhamu adaraa qabanidha adaraa waaqayyo isinitti kennedha isin godhattan adaraa waaqayyo ijoollee dhaggeeffadhaa guddisa ijoollee keessatti garuu guddisa ijoollee keessatti ga'ee garagaraa kan qaban garuu inni dura ijoollee kan isinii kenne waaqayyo waan ta'eef dhaggeeffadhaa waan jedhe guddisa ijoollee keessatti ga'ee garagaraa kan qabantu jiru yookaan stakeholders warra jedhaman ga'ee garagaraa warra qaban keessaa inni tokko ga'ee inni guddaa kan qabu ijoollee keessa guddisuudhaaf eenyu waaqayyo isinii kennee eeyyee isin nyaachisuu dandeessu uffata bituu dandeessu siree gaarii naqeessuu dandeessu ijoollee kunuunfachuu dandeessu sirriitti waan isin beektan dabalee isinii kan isinii guddisu garuu waaqayyo guddisa ijoollee nama si bira jiru mucaa kee waaqessii guddisaa waaqayyo kan isinii guddisu ijoollee stakeholderii inni dura ijoollee guddisuu keessatti waaqayyo kan isinii guddisu akka barbaadde nyaachisa uffata barbaadde itti ka'a warqee barbaadde itti dha waaqayyo dura waan guddisa ijoollee inni lammataa stakeholderii ijoollee guddisuu keessatti kan jiru jedhanii yoo nagaa gattan inni lammataa eenyu maatii yookaan abbaadhaaf haadha yeroo baay'ee abbaaf haadha wal lolu waan jedhee wal lolu akka waan abbaan mucaa miidhuu yookaan immoo akka waan haati mucaa miidhuutti namoota yeroo isaan wal lolan dhagayeera abbaan waan jedhaa sitti beera mucaa wanti dubbatu jedha isheedhaaf jira mucaa sitti yookaan immoo haati maalitti ati abbaa kan galtee mucaa koorraa dhibee kaddaati abbaadha kanarraa kan ta'e maatiin wal lolu waaqayyo hangafa stakeholderiidha ijoollee guddisuu keessatti inni lammataa ijoollee guddisuu keessatti abbaaf haadhi gahee guddaa sadaffaa eenyu beekuu qabu gahee guddaa keessaa qabu sadaffaa keessaa biyya kanatti sirriitti beeku ijoollee keessa kan keessatti waan kan taane bara eenyu tokko keessaa qabanatti ameen Ugandaan shoo mootummaa takka keessaa qaba guddisa ijoollee kanaaf itti dadhabanii indoo mana dhufanii yeroo ijoollummaa itillee nagarra ijoollee kiyya guddattee dhufnes meeshaa qabaasin bittanii akkaataa isin ijoollee eegaa jirtan keessumaa moomu ijoollee dhaqee lafa himatanitti mannaan ummata dubbii guddaa qabu ambeeka nama mataan isaanii naannee jarbaroonni mucaa harkaa fudhatanii ijoollee harkaa fudhatanii waaqayyo gahee guddaa ni qabu lammata maatii abbaa faana sadaffaa mootummaa nu gaddaabdu jechuudha mootummaa inni sadaffaan inni arfaffaan
stakeholder kan keessa qabu akka biyya keenyaatti yoo fudhanne ollaa yookaan maali mucaa caalii guddisuudhaaf mucaa caalii eeggamuudhaaf taabotee irratti qabu mucaa mallasaatti eeggamuudhaaf masfiina irratti qaban walii keenya ijoollee keenya eeguudhaaf namni hundumtuu gahee keessa keessumaa yoo akka biyya keenyaatti yoo ilaalle nuti baay'ee wal keessa deemna biyya naallee namni adda bahee jira gara afur isinitti beeraa waaqayyo maatii mootummaadhaaf ollaa yookaan fira gahee guddisa ijoollee keessatti gahee qabu hundumtuu sagalee waaqayyo waa'ee guddisa ijoollee yeroo dubbatu fakkeenya boqonnaa 22 lakkoofsa 6 namni dubbisu jira alaawwan jaartu keessa baruu inni natti baatu kan dubbisu akkas jedhe akka itti jiraachuun ta'utti mucaa barsiisi jedhu maal jedhu abee akkasuma akka itti jiraachuun ta'utti mucaa kee maal godhu maal jechuudha kun akkaataa jireenyaa mucaa kee barsiisee jechuudha macaa fakkeenyaa 22 boqonnaa 22 lakkoofsa 6 akka itti jiraachuun isaaf ta'utti mucaa kee barsiisi innis yemmuu dulloomu isarraa maaliin ta'u ergaa akkasuma barsiisuu ijoollee keessa karaa inni guddachuu qabu irratti si guddisuun barsiisaa guddiftu taanaan never wangeela keessatti guddiftu taanaan never achirraan kaa'u sirriitti lafti dubbisa sirrii dubbisa yaa kanaaf ijoollee keessan ammatti lixaallee magaa sagalee waaqayyo akkasuma jedha akkaataatti ijoolleen jiraachuu qabdu barsiisuudhaa baannaan hin ta'u yeroo guddatu inni isarraan siqu kadhachuu barsiisii waldaa dhaquu barsiisii ijoollee guddisa ijoollee keessatti wantoota hubachuu nurra jiru tokko isinitti himuudhaaf tokkoffaa irratti waan isinitti ba'a ijoolleen nuuf kennaman kana dhaggeeffadhaa ijoolleen isin harkaa qabdan akka tasaa mana keessanitti hin dhalanne beekame maal jedhee akka tasaa miti mucaan namoonni tokko yeroo maqaa yeroo baay'ee dubbadheera maqaa afaan oromoo keessaas jaalachiisuudhaaf itti yaadne maqaan beeku beeknee maal jedhe mucaan guyyaa dhalootaatiif fayyadaman itti yaadne maal jechuudha kuni utuutti yaadin dhuftee akka tasaa dhuftee pilaanii keenya keessa jirtu kanaaf itti yaadneedhaati isiniif itti yaadneedha malee mucaan waaqayyo biratti garuu karoora maqaansa it's a program waaqayyo pilaan godhee gada kanaaf onneen nuuf kennaman karoora waaqayyootu meemee jedhama ameen jechuudha ta'e karoora waaqayyootu itti yaadnee miti jechuudha isa wanti ammas dabalee qaba harka sana mataa micciiraa keessaa baasa miila kutee baasa gadaa dhiiga jedhanii mucaa keessa keessumaayyuu namoota gooftaa aman baay'ee mootummaan biyya kanaa abbooshii ni nayyama abbooshii yookaan afaan oromootiin waasaa dubbata ulfa baasu ni nayyama maaliif nayyama beektu mirga dubartii dubartootaatiin ni nayyama dubartiin tokko amma nattee mootummaa biratti seeraan irra ulfaa'e osoo jettee waan tokko ittiin agaafatu biyya kana waan jedhee gaafatu hin barbaadde moo hin barbaadde kuwaa gaafa mirga seetii ta'e rekkina godhanii yookaan muna gudeedanii ulfaa'e osoo jettee ji'a 9 ta'u ji'a 8 ta'u yeroo dhuma sana abbooshii kukkutanii keessaa baasu yaa ሰው ይሄን ያደረገ ሰው dubartii sana duwwaan inni dhiiraas kanarratti wanteessu nafsa gadaadha fuula waaqayyoo duratti namoota lubbuu ajjeesa
utuutti yaadin yoo ijoolleen gadameessa keessatti waaqayyoon kaa galateeffama. Kanaaf namni tokko akka ameen naan jechuu qaba. Ameen jedhame ameen. Galateeffadhaa sin galateeffadha waan jedhanii fudhachuu barbaachisa. Ijoollee kan namaaf kennu kan gadameessa keessatti qabu waaqayyo waaqayyo. Bifa adda addaatiin namoonni ijoollee geessu wanjala waaqayyo biratti wanjala. Keessumaa namoonni gaa'elatti hin galle warri gaa'ela keessa jirtanis laanni waaqayyo kana keessatti ijoollee yeroo isaan dhufan maaf teeke baay'ee of eeggannaa godhu. Inni lammataa kanaan maaliin gara ijoolleen karoora waaqayyooti. Inni lammataa ijoollee waaqayyo nuuf kennee yeroo hundumaa kadhachuufiin baay'ee barbaachisaadha. Ameen. Kadhachuufiin ijoollee keessan yaa waaqayyoo meeqa keessan dura kadhatturii nama dha yaa wantoota waan ta'aniif harka keessanii keessumaa yommuu akka maatii akka paasterii tokkotti qajeelchittu faamilii pireer taayim ta'uu caaluun gannaa ijoollee hin dhageessi ijoollee dubbii waaqayyoo irratti dubbadha harka irra kaa'atu kadhadhaaf baay'ee booddee ammas dubbadhee dafee dubbadhee xumura wanti si goota akka ijoollee keessa hin darbu yuutuubii kadhadhaaf baanaan ijoollee yuutuubii kadhadhaaf sirba dhaggeeffattaa ijoollee sirba dhaggeeffata. Footsteppii keessa noototee guddatti ijoollee waan isin goota mana keessatti. Kanaafuu ijoollee keessanii kadhachuun baay'ee barbaachisaadha. Harka keessanii waaqayyo eebbisi. Mucaan alaatti kana eebbisi. Ijoollee abaaraa guddisuu isa kaas. Hanga keessanii beeku naan abaaraa guddina. Abaaraa Yesuus utuu duute karaa tafteedhaan. Atiitu bishaan taateef. Even amma mataa isaa gaafattaan kana baatan ijoollee keessa. That's a curse above us. Ijoollee abaaru margamu nabaadhaa ijoollee. Kanaaf ijoollee akka kadhachuun baay'ee barbaachisaadha. Lukaas boqonnaa lama lakkoofsa 22 amma 33 irratti namicha isa yeroo hundumaa taa'ee kadhachuu gooftaa Yesuus Kiristoos eegu yoo maqaa isaa Simoon maal eegaa ture? Kadhachuu Yesuus eegu gaafa Yesuusin arguu dhaqee kaasuutti fuudhee maal godhe? Hin galateeffate galanni waaqayyoo godhe. Mucaa kanarraa kan ka'e namoota baay'een hin gufatu kaan isaanii immoo eebbifamu. Inni ka'uu Israa'eliif gufuu Israa'eliif fakkeenya jedhee eebbise. Ijoollee keessan yeroo isin eebbiftan Yesuus eebbitti darba maqaan isaa eebbifama. Itti darba ijoollee keessan eebbisaa kan madaala. Ani immoo isin eebbisaa maqaa Yesuusiin ameen jedhaa fudhadhaa harki keessan kun kan eebbifame haa. Harka keessan kan eebbifaa ijoollee keessan nagaalaan mucaa mootu. Bara baay'ee gaafa kana dubbadhu Asteer jaallattu maaliif yeroo na Asteer hojii wal fuunee honestly speaking waan nyaannu annan tajaajila bakka wal fuune wal jaallanne booddee mucaa godhanne jechuun ameen dhalate namooti mogoree namus akka tajaajila darasa min balai dan tidak ada kata-kata dan nufa bukan lalan buat orang mungkin nanti kan kita waldan beri contoh mana lah tiasa beri sokar waldan sore saya beri contoh mana kira ini baca wantinya mungkin beri contoh mana kita bodoh udah beri mana kalau tak kamu ini musuh ada mau ben lakukan yang kamu diberi. Ini khusus kalau kamu ini wasan abis terjadi apa? Diberi kepada orang. Kami saya juga nama suci begitu boleh nggak orang mana jauh juga. Kamu juga, mari meter kok. Kamu yang juga. Ini saya suatu kamu. Punya siapa? Pucari juga. Ada mau yang usah saya ini tergana ada wanita kira apa? Bukan orang kafir. Hasil kerja di BPT, kalau bukan orang kafir dengan kerja, bukan bukan. Bodoh, cukup antara yang kerja kaya itu bukan betul betul. Kan
nada mucaan bola ajuan mucaan bola bukan begini wanti mana kini kesu abe wai pastari kaya bagi sana jamur ni katari ajuan pada agak galcha namori kamu enak tak bre beri pofna itu cuma fuyos nagato mungkin dari sini kira kan tak boleh sekarang kira kan mana kita faham kita rasa apa kita kena mucaan mungkin pokoknya bagi gue dua kali bakal nesa dan kami orang cakap dari Israel ini bodem foye ini bodem apa kira kita jadi lah orang ini mesti dari itu bodem sebab dia beri udang tu bodem fake tu nak kau dan macam beri ni pokok nak ini saya ada dan nak ilah kau beri dia jadi kawan dia pastor yang kaya harus berapa banyak Yesus semua puluh orang bodem kami itu pada usia berapa berapa itu ini berkahwin ini ada berlesi sama Abu Jango Fayera anyways masih yang cuma berdiri dapat boleh nama ketiak tuan orang berani tumori berani itu ada karena itu ada of course enam baik apa sahaja itu berbanding jole kes mana kes jirenya kes betul betul kalsa itu karena ini luas nama tu jole kes ni karena apa yang mengira amen karena ini apa dah faham kurang ini sedepan jole wakai itu kene ilah kena sedang kepada jole wakai itu kene ini kumai berbaca ada kumai berbaca yang mengira mana jadi ada buatnya banyak kisah berlebihan itu mana lebar barang kita menjelas barang ulu minyak boleh barang ulu pada kancing kamera ada di minyak ada tuan apa ni sampai asumsiran kata kita jujur pada si Jerman itu sudah tadi kita mau dikira sudah sakit itu dah nama kita nah itu bisa kalau nak bisa kena ikut lagi pada nanti masalah apa harapi apa okey nanti masa bakal nanti boleh sah harapi ada di dalam rumah boleh dikasih ini big issue nanti masalah bakal dijual Ijodoh itu mana kasih su, abe, jalan tak kasih su. Aku minta dia punya kan abe ijodoh. Bisa sini kawan. Mana kita buat kosnya? Mana kita berat? Aku tak terfikir ada. Kamu tengok jawab boleh sih. Tengok ini jalan. Yang tu datang. Yang tu datang. Mana kau jangan banyak jangan tu datang. Pasal dia ada kuasa tu. Kalau keputusan marga dia kira ni. Jadi korang nak tu budak korang ni segala-galanya balik ia main dia korang. Itu tuan apa itu? Nak sendiri kaya sama dia mati. Mati kita mesti nak masuk. Eko tidak be duit apa naik bote. Mati. Maka bahasa di untuk berdaya negara. Orang problem, betul. I know that. Itu itu adalah wahlah. Itu kesat ada beberapa warga di situ ada kepada. Waris yang jangan tuan kafir amin tidak. Al-Kafura. Di sini mana kawan saya tu sudah kaget, bre. Ada begitu. Al-Kafura pada mereka perlu waktu kau. Bodoh sama bodoh tu, aku bodoh nak jaga. Mandi je. Kawan berada di belakang gala-gala bodoh tiga nak MC lah. Ada MC lah. Ada MC dan ayo tu sampai. Maka boleh nanti MC bodoh tu gajah bodoh. Ada bodoh. Nabi John Desa ada buku casaman korek. Jangan tak ini dalam yo. Pada orang yang butuh orang butuh ada sah. Jika ada sih nama itu. Di sini
Sinima. Jangan lagi kau nama aku berbalik sama mereka. Ini cini jawab. Melewat tu kau kata itu. Hampir lewat kan nama lagi kau tu. Apa? Gara-gara mak apa? Kau mana kisah ni nak kau pada apa? Mana anak mak kisah ada apa? Kau saya kabar betul. Kalau tak sih nak. Hamaरे कैसा करेगा रुपा का कुएं लगा इतना काला का शाक है क्या तबे बस है अभी सिवाले है अरबपा fakenya to sila lupa pero ni कैसा करेंगे ना माने के जोले कैसा नहीं fakenya था अबे माने अबे अब apa mana world cup tu tanah ni si boxing world cup tu tanah na mana जोले world cup tu wala rap sunaran arab sunaran no wala rap sunaran politik mu berpada mana ganti bahasa di mana kalau kata orang baru boleh rakan boleh pada tu berpada boleh pada itu boleh kita kita ni mungkin bodoh mungkin bodoh tu dia syak berbona boleh sama ayo dapat sih kalau ini jalan kumpul deh bila tu kalau motivasi ada ani biar pada aku motivasi ada tu kau jualnya yang orang itu arah itu tidak satu masih bahkan kita ada urusan dengan baru fakirnya tu berbaca mari fakirnya tak jalan lah kamera segala waktu dubi faculan farfana baunet ben Yesus di sini dia bisa YouTube ini apa kayaknya tega TikTok ini apa kayaknya tega terawat ayo kamu family siapa ini ama sekitar turun sini jadi tuntai rakyat tapi mana boleh cakap ini garu mana sa TikTok ini kan engkau mati engkau mana kan engkau mana sampai Actually, soal baik ya, waktu kali ini sama ni je. Sini kali, itu orang kisah, sana kisah ni kita nak, Allah kena kalian sudah bes. Fakirnya tahu fi, maka yang mana tesu, saya nak kamu yang mana kena kisah itu, bila kena absi ya, pasport itu, umumnya dalam dia ni, maka kamu maka, fakirnya tahu baik berbaca. Bagi Yesus sini bisa wakil fakirnya sana. Itu orang kisah ni fakirnya tak. Fakirnya tak. Ini siapa? Segala waktu jole kesan bersisa. Macam fakirnya tidak bila berjasa di Mesir. Egal, kalau kita dah. Sejak pas kita, baik pun kawat baik di surat experience sangat begini. Walau kita mungkin apa bersisa. Amin. Abomu bersisa juga. Hai jenna. Beri aku boleh kasih. Isi aku boleh isi. Oh, aku sedih sih. Oh, apa? Mereka kan dosen kan isi dulu. Isi bersisa. Ada fakirnya tu kalau cuma berapa kita. Mewah berapa kita berapa. Kada cuma sesuatu, segala waktu sesuatu. Ada buat. Wah, mesti bilang betul. Balik kira kan? Akan membuat macam. Exactly waktu itu saya. Yerong cuma ijonnya berat cuma apa? Lu asal kira. Ugawa saya mampu. Ugawa betul apa boleh semua. So, karena erang dia muka berat cari bersisi, yerong dia cuma itu. Isara mana itu? Erang kan. Berapa? Ugawa betul. Ugawa bersih. Anak-anak kayak gini. Yerong cuma fata bitu fit api. Hey, boleh mana mati? Betul, boleh betul sih. Pero lu kau boleh memaksakan ini kan kira setan amarifan.
Oromoffaan jira isa Oromoffaa sinatti Amaariffaan waa'ee goetaa ijoollee gaafa qabsan liyyaa bokka'u minimbe abe daraataa ibaqaam likinnaa min ebe afaan Oromootiin natti mammaaksa ijoolleedhaan beeku hamaa edaa kuloodhaan geeffadhaan baqaa fuulaan ijoollee bukoratumaan nuti akkasii wanti ijoollee irratti jedhamu baay'een isaa abaarsa karaa ijoollee keessan adabaa yaamee jira ijoollee keessan barsiisaa kadhannaa sagalee waaqayyootti dubbadhaa indagana wanti hafayyuu qabu tokko maanni as keessa ijoollee nama kan biraan miidhuudhaaf kan waaqatti godhu daftanii qomatina batalee maatii waa'ee ijoollee irratti maaliif akka nuti seensitiif ta'u anbe please adaraa waaqayyoo isin jedhe baay'ee isin anamma ijoolleen keessa kan fageenya dhugaan isin jedhe namni itti yaadee waa godheetti jira'ee yaadu yoo jiraates immoo sirrataa deemaa ijoolleen waan lolti akkuma sina jirree daftanii ijoollee irratti seensitiif hin ta'inaa jechuun akka jira sana walitti hin bu'inaa waa'ee ijoollee irratti mucaa kuma ijoollee tokko duraa godhee itu saya nak berdoa batin, itu nak berdoa batin, kau mati nak dulu. Mati, kau fikir saya wali kau mati nak, ijoolleen kan udah kayaknya. Karena bisa ijoollee irratti baay'een nu afaan uni irratti hojjenna ijoollee saddeettama wayii qabannee homaa dubbanne nuti. Gadaa wanti ijoollee koo jedhaa waaqayyo nu agarra. Kaatii dhaabannee xumura. Saatii keenya sokkeera. Haaleluyyaa. Waaqayyoon galateeffadhaa. Harka keessan ol kaasaatii waaqayyo biroo ijoollee keenya waaqayyo nuuf kenne seeraan guddisuu kan dandeenyuuf